Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi dhaggeeffattootaaf daawwattoota jaallatamtoota keenya har'a waan ajaa'ibaa tokko qabannee asii baanee jirra. Innis maal yoo jettanii hiriyoonni keenya jiru isaan haasoo daqiiqaa tokko taasisu. Haasoo sana keessatti afaan Amaaraa jechuudha. Eessatti yeroo kam akka isaan dubbatan madaal tokko tokko isaaniitti hin darbaa na hordofa. Tole bakka waamicha koo kabajee bakka kanatti argamtee siinaa. Maaliif akka dhuftee beekta? Akkamittiin akka ibsitu ani hin beeku. Bakka dhufte eessa akka ooltee fi maal hojii akka dana dhufte daddaftee utuu waa tokko yaadiin naaf ibsita. Guddaa galatoomii ani kan inni dhufe ganda duwwaa lamaa magaalaa Maraqqamtee keessa jechuudha. Kan inni dhufe achiidha. Haasaatiin nan gaafachuu barbaadde immoo haasaa afaan Oromoo qulqulluu haasoftaa kan jedhu. Ani akkuma beekamu afaan Oromoo qulqulluu haasaa maaliifi Oromoodha. Amma sirra deemee jedhaa Oromoodha. Isa dhumaaf takkaatti si dabalaan Oromoodha. Bagga taate. Kanaafuu irra deebi'ee ibsiiwwan barbaachisan sana Oromoodha. Kanaafi afaan Oromoo qulqulluu haasaa. Ani kan dhaladhe bara 1973 amma waggaa 42ffaa koo kabajadhee gara gaggeeffama waggaa gurraafateera. Yeroo dhaladhu sana waggaa lakkoofsa hin barre kanaafidha malee. Nama ajaa'ibda. Anuma kanaan amma kan hin jiraatu magaalaa Naqamtee keessa waggaa lamadha. Amma bakka hin argamu immoo kan biraa gaafadhu. Maal si gaafadhu otoo iyyaadii har'a eessa oolte daddafinaa. Ganama mana bulaa dhaqee bulaa geeraa kan jaalladhama. Achi gaafan deebi'u qarshii 10 illee obboleessi akkasuma godhatanii wajjin ture. Inni illee akkasuma geera. Ganamas ture nyaannee irraa irratti bishaan burcuqqoo lama illee. Ani laman dhufe laasan beeku. Kan beeku kanuma wal qabatee nagaadhaan gara manaatti deemnee laaqana keenya nyaannee kanumadhaa kan oolmaan guyyaan irraa. Bilisa baateetta Oromoo qulqulluu taate. Nagaan deebi'u. Lammaffaa eega. Iskoo nama lammaffaa taatee dhuftee jira. Baga waamicha korratti argamtee Oromticha qulqulluu afaan keenya adda si baasa. Har'a ganama hirribaa kaatee sa'aatii meeqaan eessa akka ooltee eessaa kaatee addan akka dhuftee guutummaa guyyaa har'aa amma galgaladha waan ta'eef daddaftee oduu waa tokko hin yaadin naaf ibsi. Akkuma Ingilizii irraa ka'een tokko dhaqeen shaayii dhuge kaaffeedha. Sanaa booda qursii naaf fiduu didan. Qursii sii fiduu didan. Hin turani bakka. Ciree ture. Hin ture utuun dhaabutuun achi taa'u misaan ga'e. Misaati matti nyaadde. Sadii. Misaanis hin ga'e miti. Waa lakkoofsa kana kam jaallatanii. Misaa nyaadheeni achumatti nyaadhe raatis. Baay'ee Oromoo qulqulluu akkamitti baay'ee jiraatu. Galatame. Sirreeffattee baay'ee sirraa bareeda. Ati Oromoodha afaan keenya Oromoodha. Nagaan deebi'e. Hundumaa bakka isbii sun hundumtuu kan naannoo. Isbii nagaan deebi'e. Nama sadeeffaa qabadhee sirii dhufa. Sadeeffaa naa dhufee jira. Kabajamaa hiriyaa koo. Baga nagaan dhufe. Oromoodhaati. Miti? Oromoo Wallaggaa yeroo baay'ee Amaariffatti dabalaa akkasiin afaan Oromoo qulqulluu dubbachuu hin danda'u nuun jedhu. Eessa oolte ganama hirribaa akka kaateen maal hojjechaa oolte amma sa'aatiin 12:00 ta'ee jira. Guyyaa kana duraa maaliif akka oolte utuu waa tokko yaadin waan hojjette qofa daddafiitii daqiiqaa muraasa keessatti nyaata. Ani ganama akkuma hirribaa ka'e nan harkisa. Garamitti harkisa? Gara bakka hojii. Erga bakka hojii erga naqee qursii dabanii naaf fiduu. Qursii sii fiduu didanii. Qursii erga guyyee naannoo sa'aatii 3-4 keessa nyaadde. Misaa gara 9tti nyaadde. Amma irbaata nyaachuu gana echaan jira. Irbaata gana amma haasate kanatti
wanta sadii sirriitti qabeen jira. Qursii, Ani misaa, sadugaadhaan maarifa keessa Kana- oduu makoo keessatti maarifa waan tokko keessa buusu. hin maktu garuu Keessa buusu. hin maktu. Jaallatus buusus keessa. Akkati baay'ee jibbitu baay'ee waan sirraa ifa. Akkamittiin sirraa ifa? Narraa ifamini? Maarree ani siyyuu jaalladhu. Galatoomii. Yoo dandeessee Garuu qursii darbeera mini? cireerra buufadhu. Darbeera mini? Darbuu hin dabarta boor gaafa sirreeffatu. Qursii gaafa cireetti sirreeffatte misaa gaafa laaqanatti Hin jijjiirratte. dabarreni? Ganaa Hin dabarreni? munaafaatti gaafa jijjiirrattu. Gadi baanee asana hin dabarre taanaan. Na hordofaa malee. Amma yoonaatti nama tokko qofaan argadha. Nama sadii interview godheen jira. Kan argame nama tokko qofaadha. Nama arfaffaa qabadheen jira. Galoo koo hayyee Baga nagaa keessi jedha. baga nagaan turte Ati Oromoodhaan tisi beeka. Oromoo qulqulluudha. Baga taata. Natti tola dhugaa. Hayyee Maal akkan si gaafadhu beektaa laata? beeku garuu afaanuma Oromoo kana. Haa ta'u. Ati Oromoo qulqulluu erga taate afaan kee afaan Oromticha qulqulluudha. Eessa akka ooltee ribaa kaate gadama miti? Hayyee Waanuma hundaafuu rafaa bulte jedhee man si yaada. hayyee rafeeraa ganama ka'ee fuula koo dhiqadhee ciree koo nyaadhee katamaan dhaqee Katamaa. Magaalaatti bakka gubbate. katamaan inni achi immoo mucaan dur wal beenu tokko misaa koo naafitee misaa koo nyaadhee achi booddee tursiiftuu ergasiis nyaannee sa'aatii kana gara keessanii dhufe dhugaadhaan namoota maarifa keessa magaalaa isaaniiyyuu jaalladhu ati garuu kana hin makatteetini an garuu dhugaa shiggiriin biyya kana keessa jiran guddaanii isa akkasiitti animmoo hin jaalladhu ati ceetee Amaariffatti makoo. waan tokko hin jaalladhu amma as dhufuu qofiyyuu baay'ee wuddee otoo siin jedhe baay'ee si jaalladha. Galee galatoomii. Akka itti daballe. Tolee malee. Nama tokko naafa siniin jedhee isa dhumaa shanaffaa qabadheen jira. Na hordofa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Waan isin jedhe. Waan isin naan jedhe. Oromticha koo. Ayyee sin jaalladha. Anillee baay'een si jaalladha. Eda raftee bultee ganama irribaa kaatee amma sa'aatiin 2:35. Ganama irribaa kaatee eessa akka oolte maal akka hojjette eessa deemte eessa akka dhufte waa tokkotu yaadin daddaftee ariifattee natti. Hayyee ganama gaafan irribaa ka'u fuula namni qabdee nyaata nan nyaadde sanaa boodatti nan rafe Deebite. deebi'ee nan rafe rafee deebi'ee gaafa rafee deebi'u amma ka'ee nyaata nan nyaadde Nyaata sa'aatii meeqatti nyaata? sa'aatii torbaaf walakka Nyaati sa'aatii torbaaf walakkaatti nyaate sun maal jedhama? nyaanni sa'aatii torba walakkaatti nyaadhe suni nyaanni sun maqaan isaa baaduu jedhu Nyaata ati nyaatte inni si gaafadhu yoo hin taane nyaanni sa'aatii sanatti nyaatamu maal jedhama? laaqana Ayyee. Achii booda. achi booda gara magaalaa ba'e magaalaa ba'ee otoo magaalaa deemaa jiru naannoo maksada tokkoffaatti bokkaan roobe roobe sanaan ani xiqqoo roobni sun baay'ee waan natti roobee jiruuf Ayyee. nan dhiyeesse rooba sana dhiyeesse erga roobni sun darbee booda gara dhimma koo deemee jechuudha. Ayyee. Haasaa daqiiqaa tokko qabdaa. Dhuguma Oromticha Oromoo qulqulluu taatee argamtee jirta. Ulfaadhu waamicha koo qabachuu waan dhufteef sin galateeffadha. Nagaan naadha. Hayyee galatoomaa. Galatoomaa dhaggeeffattoota koo akkas ture qophiin keenya nagaan na tura waan biraa walitti deebina. Baay'ee.